nikaa irraa buusuun ammoo namnummaan arge nikaa ana miidiyaa irratti irraa buusuu jechuutti. Min maalan namni argeechuun maali? Itti ka'u maa dhiira ta'e qofa. Inde maa dhiira ta'e qofa kan ittiin hin lolanne. Kan hin Kanaa bu'aa qaba yoo ati jaarsa kee wajjin garaa qulqulluun jiraata. Micattii tanaan garama Oromiyaa akkasitti sirraa kadhee waan kana maraa dhiisii keessaa bahi jedhuun akka jarri lamaa walitti hin buuneef yanna. Akkamitti ta'e ilmoo garaa qabda ilmoo barraa'u tokko hin jiru lubbuu jaarsa isii reefi waan jedhe dhageettee jirtaa minu jala turte. Shamarri miidiyaa gubbatti bahuun sirrii miti tokkoffaa waan mana isii nyaata. Intalli tun kophee isaa poosti gochuun argitanii jirtan. Dogongora hojjetaa arti bareedduun matammaan isii. Dogongora jirta obboleettii tiyya sibsibbi jedhii taa'e. Maal balleessa baaloo akkolo. Jaarsa isiiti maal rarraastee oo basatti min chigiraallo. Rarraastee? Silik jechuun kophee isaa poostattee gaafa jettu mirgan qabdu. Maal jedhe micaan kun haasaa micaan kun reef dubbate keessa waan irra laallattee jirtaati. Dhageeffattee jirtaa? No hin dhageenye. Eega isiin jaarsa. Yeroo baay'ee shamarri karakkoo isiin irra ga'u. Na dhageeffadhu yeroo baay'ee shamarri karakkoo isiin irra ga'u. Waan argansan malee waan biraa hin laalan. Micaan kun ka jedhaa jiru shamarri bultiin namaa miidiyaa gubbatti bahuun dogongoraa. Yeroo baay'ee kara kiyyaanii miti ka miidiyaa gubbatti baatu kara namaan itti dabalamuutii jedha jira micaan kun. Bakka kanan dhageetti galtee isiin callisuudha ofirraa waan kana marrayyuu dhiiste. Walaa isiin tuni ammallee deebitee waan isii haasoyitee walaa tartee gad deebitee intalli waan isiin kaastu. Isin maanuu wama hintala tanaatu lafaa kaasu dhabu. ajjeesoo jedhe rabbiin na ajjeesi jedhe namaanii miti. Rabbiin kadhadhe malee namatti takkaan dubbanne. Immoo maaliif dura osoo riifarii nutti hin barreessine akkamitti ta'e ilmoo garaa qabda ilmoo barraa'u tokko hin jiru lubbuun rabbi harka malee isin harkaa miti kan jiru. Yaada isiin haasofte keessatti kuni fakkeenyaaf amma boo'ee maal godhee minaamin ka jette sani waan barbaade postatuu hin dandayaa boo'ellee iyyellee maraadhellee hin dandayaa garuu mootuu sun persoonaal laayifii kiyyaa gizaagetii reefu haasoftu keessa wanta isii dhagaa ture calqisee isii dhagaa ture yaa qaama qalbiin isii dhagaa ture wanti isiin jedhaa turte keessa akka nama tokkootitti miidiyaan kiyya waan barbaadeen post. Ammoo suuraa isii irratti honnaa jechuu barbaadee osoo hin ta'in intalli tun ulfa. Sa'a kana beeku waallee nama jechuun hin maluu miti. Garuu maraattuudha nama sansalata lafarra harkisu. Hin beeku. Kanarrayyuu waa jechuu ni danda'a. Garuu isiidhaan waan jenne waan si dhibu keessaaf haa xuma. Ammicattii kaan fideef duuba kaa'e maal taate jedhee gaafadhe intalli tun dhuftee abdiin na bira ture gaafanne nikaa irraa buusuun ammoo namnummaan arge nikaa ana miidiyaa irratti irraa buusuu jechuutti. Min maalannu namni argeechuun maani? Sawukkooni akkasiitii isin na xiqqeessoo yookiin ana waa jechuu barbaadda beeyta. Osoo olfan ta'ini silaa. Wallaa osoo ganda biraa taate olfa garaasi baasaa ta'u dhiise. Isa kanallee hin jedhini tokkoffaa mama waan ofii haasa waa jedhe yoo yaada qabatte hundi keessanuu yaada sinii kennu ibsaatillee. Kun dubbachuu barbaadaa dubbatu jirra. An ka jedhu wayi faaxuma ani sirreessu rakkoo dhibba keessaa dhibba akka qabu bareedduudha. Mucaan nama tasgabbaa'ee jireenya hunda ofii jiraataa jiru ilaala geeffadhu. Yeroo maal balleessite? Yoo keessatti malaal jaarsisi nama waan barbaadellee keessa yoo darbe mataa ofii gadi qabatee haasaa miidiyaa irraa bilxinnatii ofii mul'ise. Naguu dhageeffadhu dubartii fi dhiirri tokkoo miti miirri dubartii qabduu fi miirri dhiirri qabu dhageeffadhu akkaataa isaa isiin jiraatu hin dandeettu mikniyaatum isiin durba siigalee haga durba taate dubartiin miirri dubartiin qabduu fi miirri dhiirri qabu garagara tokkoffaa mucattiin tun garaa ilmoo qabdi lammaffaa waan isii miti bakka isii bo'ee yoo haani haasa'u marsaala gurratu dubartii waan taatu hin beekne miira keessa intee miidiyaa qabdi tasa posatte ega posatte le namni fuudhe dawwalanii kaasisanii jiran ani waan jaaladhuuf ani waan isii jaaladhuuf dubbataa jira malee carraa argadhe kanatti yookaan isii miidhee jibbeetii miti bareeddu kabajan jaaladhaan ilaal maaliif barbaada beektaa yeroo baay'ee dubartiin
dubartiin jaarsa tokko yookaan jaarsa seenaa dabarse tokkotti gaafa dhuftu akka waan yookaan cuullisoo wayi yookaan arakaatii guddaa wayi namoota inni yookaan dhiisan san fakkeessa viidiyoo garagaraa waan fakkaatu viidiyoo garagaraa waan nama san yookaan waan nama san ilaallatu waan fakkaatu yeroo baay'ee yeroo hojjetan dubartoota akkasii argitee itti bakka hundattuu kutaa hedduutti jechuudha. Jireenya isaanii hedduu barbaanna nuti isaan lachuu hedduu jaalannallee garuu yeroo yerootti isiin ama akkuma obboleessi kiyya kun jedhetti nama yeroo kanatti yaa rabbi hiikiin jennee du'aa itti kadhataa jirru jechuudha. Yeroo kanatti ol baatee yeroo waan baay'ee poosattu waan baay'ee boottu waan baay'ee jireenya bareedduu isiin jiraattu hin beekna malee nuti akkasiin boottuun illee hin beeknu. Namni waan sirraa argeen si hima malee waa ati garaa keessa dhoffatteen sin himu. Waan miidiyaa irra ati baateen namni ol siin ba'a malee waan ati keessa kan keetitti ammoo kaafamte waa ati gubatteettu situ beeka. Waan sila ati gubatteettu su'aa ol baastee waan miidiyaa kanarra ajandaa guddaa ta'utu jira. Garuu ammoo waa baay'ee gad dhoffattee gubbaa kanarra si beeka namni yoo ati kolfite isiin gaarii jirtiin si beeka akkasittiin dhoffata ilmi namaa kanaafiyyuu bareedduu yeroo baay'ee itti bayaan ammallee dhaggeeffamuun ammallee hawaasitti ammallee soori yaada kiyya otoo haasoftuu haasaa addaan sikutu kiyyaaf dhiifama guddaa hawaasitti himaa jiru akka durbaatitti wanta san postatte eegas dawwalanii kaasisan kaaseerti. Sun dogongora waan ta'eef namni dogongortee jirta wanta san kaasi jedhama. Tokkoffaa ani akka yaada kiyyaatitti akka dubartii takkaatitti isii garaa daa'ima qabduu miti marsaa lagurrattiyyuu namni miira keessa seenee waa hin postata. Ibiddi qabatee taa'aa jira. Salaam osoo nama biraa ta'e laayifii banadhee. Haasan rakkoon gabaase. Dhoosaa jira yoo dubartii ulfaan tuqu na dhageeffadha. Awwaala sin tuyne ammallee waa 3-4 deddeebitee waan kiyyaan irratti argeet gootee dubbatte. Tuqaan jiru. Waallee hin jenneen. Rabbi sii baasuuf ulfa isin. Dubartiin ulfaa ammoo kabajaadha. Kanaaf an waallee hin jenneeni jedhuufillee hin teenne akka nama tokkoo fidee nikaa intalataan irraa buuse jedhan. Akattama intalataaniin biraa hafi jedheen dhiisi jedheen waa'ee jaraa bultii jaraa keessaa bahi jedheen deebi'aa jedhuun nikaatti deebisee maal jechuu barbaaddanis munaasibachuun. Ati dhiisi ka akkasin jedhini yeroo baay'ee yeroo waan akkanaa dubbattu siirra akkasi olaantummaa fudhatteen dubbatiin kaa isiin waan barbaaddu olaantummaan fudhadhu hin jiru. Waan ofiyaasa waalee olaantummaan an fudhanne hin jiru tun illee obboleettiitii tunis obboleettiiteetis leedhen biraa hafe jara kanniin jiru jaraa keessaa bahii jedheeni ishinaan jettee baateen tal kanuma wanni biraan jiru kun ammoo yoo rakkoo ta'e rakkoo guddaa fida. Dura dursa ani wanni jechuu barbaadu yoo jiraate lammaffaa mucaan sun gabbahee mucaan sun nama yoo xiqqaate waggaa 5 agamiin beeka osoo bareedduun ittiin heeruminiin dura osoo ta'amma asirra deemtutuun illee ittiin heeruminiin dura kun dura beeka yeroo inni singilii beeka mucaa kana. Mucaa yoo irra ejjate dacheen quunne yoo dubbate nama hin quunneedha. Yoo irra ejjate dacheen quunne yoo dubbate nama hin quunneedha mu'ee jechuun jechuudha. Nama dalagatu nama hin dhunne nama hin sakkarre nama maal hin jenne jechuudha mucaan sun. An abbaa barbaaderraa kakuun seenu mu'ee irraa kakuun seenan garuu. Nama dalagatu nama ifaajatu nama bitaa fi mirga hin laalle jechuudha. Yoo sobeetiin jedhe warri Dubaay hin qabuu hin dandeettan bakka kanatti jechuudha. Tokkoffaa san. Lammaffaa ammoo mucattiin haa aarteeyyuu haa maal jetteeyyuu posatte. Dhugaadha miira dubartiiti ni aarti dubartiin takkan beektu lama wallaaltodhan sani akkuma harmi isii rarra'u qalbiin isii rarraati aartee posatte waan posatte san posatte. Nuti dubartiini miti lubbuun lafa kanarra jiraannee miti duuneeyyuu rispoonsabilitii maatiidhaa fi rispoonsabilitiin jiruuf jireenya waan nurraa hafu natti hin fakkaatu. Namni maatii qaba, haadha qaba, abbaa qaba, waamee